nama yayyaamaadha gartee maal goona ummata keenyaaf kun sagalee taanii isinoo sheeringiidhaan laayikiidhaan invaayitiin namoota sagalee ta'uuniif waan danda'aniin ummata fiitiif sagalee taa namni beekta ummata keenyaaf dirmachuu jechuun kanuma waan dandeessu godhu qabda waan hin danda'u wa alaykum salaam baga nagaan dhuftan hundi keessanuu qaama dhuftan dafeetiin itti seenuu deema bakka haajaan qaba waan ta'eef dafeetiin firra geggeessee haajaatiyya deemaa jechuunis ummata kiyyaaf sagalee ta'e so ati hoo qalaafi waraabne maaliin sagalee taata share gooteen like gootee invite gootee nama dhageessiftee jechoota sheekka abbutaa kana ma onnachiisan kana ma kakaasan kana ummata biraan geessee ummata keetii sagalee taata jechuudha so saniifu wa alaykum salaam warri sheekka jettanii sheetichi keessan kuno dhufe gaa'e ooyye isin jalaa waaddeetiin jira sheeni baay'ee isin jaalata isin kabaja keessattuu hordoftoota kiyya baay'ee jaalanna baay'ee isin kabanya isin maal gootan share if you care share if you care ha akkas gootan beeta jirra hundi keessanuu jirra nuur oromoo haju jirra hundi keessanuu namoota jajjaboo qeeroo jajjabduu namoota adda addaati as keessatti arkaa jirra ummata keenya qara dandeessaniin sagalee tahaa fi sagantaa keenya xiqqoo boodattiin seena mee share invite godha nama fidaa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jirtu isin hundinuu sigale shamarran keenya dargaggoota keenya hundi keessanuu jirtu وعليكم سلام بجنا جان دفتن هندي كيسنو دفع بورنا في سجليتها وعليكم سلام بورني سني في ربي مليه مان قف دفع شير invite قرا دفع ولين دلكبا مالف وان تك وان ددبنو جرا وان غرتي ياده ولدبر فنو جرا جچو يجولله ميكا قبدا هاي مالي أتي ورّي يجولي نما يساوي سني أي ها سيفيني معي ها share invite godada bakka amma ittiin seena namni kun video laala beeta videoon Facebook atu wannitti nama toltu akka TikTok miti beeta amata gizee kanaatis numa laalta amata dhufuus numa laalta baranaas numa laalta boodaas laalu dandeessanii jechuudha amma ittiin seenani irra deebuudhaan warroottan assalaamu alaykum jetta wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kanneen yooyyaa jetta yooyyaa harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Facebook sheekka abbutaa irra deebuun isiniin jee arra akkuma beekamu booranaaf sagalee taana ummata keenyaaf sagalee ta'u jirra silaa'u waan takka eeguma taate booda iyyina nama tokko hoggii hidhame booda iyyina malee hoggii du'e booda iyyina malee isaa hidhamuu deemu isaa du'uuf qophaa'uu deemu wal baraaruu tanan beeynuu jechuudha أبي عمر راين قبني ورمون أيرونو مالي في أبار سوي قبنا نفكاتي نمني تو كوجي داندي دعاء قبته كوجي قرتي داندي وقرتي ربشة قبته أبو داندين كون سيمباس أبو داندين كون سجيس أبو داندين كون سندم سيسو ينني درو والدابو تنندن دينيو يجو بلا سكسي وصونورين بوران نمين أسر رابخي بوستي قدو ترغافة لفتي نغيا بورني دومه غجين دومته harargeel lixaa fi bahaatis dhumu jirtii jennee asirraa wallo dhumu jirtii jennee iyyuu turre jechu warra faayidaan jalaatu qabte numaatu addisoo aragafaan OBN media page shimallisan geeyseeti garte beeltummaan jirtu jee garte qaadineef kaabinee wali qabee dalaysiisuu ture jechu arra hostiin isaan dhooysuu turan sun arra kunootana fiddee jechu wanni itti gaafatamummaan qabne tana biyya namaa takka mootummaa gandasan bulchituutu itti gaafatama dura osoo beelti tun arra Ameerikaa keessa taate osoo beelti tun arra Awurooppaa keessa taate osoo beelti tun biyya heeraa fi seera qabdu biyya namaan bultu keessa taate abbaa gandaa gabaasa inni galchee laalama liqoombar gandaa gabaasa inni galchee laalama liqoombar godina gabaasa inni galchee laalama sigale
liqoo mootummaa naannoo waan isin irra dalaydee laalama hanga federaalli hanga waan kana yaaddoo ibsatee laalamaa jechuudha. Kanaan mootummaan sun gamamtii jechuudha. Kanaan mootummaan sun xiinxalamtii jechuudha. Ozogaa biyya namaa taate siigala. Mee dura tabooranaatti seenna dura wanni kun alaama agarsiisa akkanumatti dhufu beelli akkanumatti dhuftu natural disaster janii jirti addunyaan gartee sagantaa mataa isiitti qabdi jechuudha. Waan kanaaf mootummaan naannoo mootummaan gandaa mootummaan godinaa mootummaan gartee federaalaa hangam takka qophaa'u ture sigale waan kana hangam takka gartee warri godina san bulchu gabaasuu turan yoo hin gabaasin itti gaafatamummaan ni jirti. Loon miliyoona meeqa baasu qabeenya miliyoona meeqa baasu arra barataan ol adeeman boru biyya san bulchuu taa'u boru biyya saniif loluu taa'u boru biyya saniif raayyaa ittisaa ta'u poolisa ta'u barsiisaa ta'u barsiiftuu taatu gartee qabeenyi namaatii fi qabeenyi uumamaa hundi barbadaa'uu kana eenyutti gaafatama. Itti gaafatamummaa yoo hin jiraanne namni akkamitti ifiifuu lakka nama fixuun guddina harkataa jechuudha. Amma dura yaadattu gaafa booranatti balaan sun buute waan hin dubbadde yaadattu. Itti namichi godina san bulchuu guyyoo dooyyooti moo maqaan isaa fuudhaniiti ilaa federaalaa oofanii jechuudha. Guddina kennaniifi. Namni lakka nama jeesuun guddina harkata. Qiyyaamuma rabbiin nu qabateemi. Namni lakka rakkina ummataa dhooysuun lakka cinqii ummataa dhooysuun rakka gadadoo ummataa dhooysuun naannootti aangoon isaa oliitti kara federaalaa oliitti jechuudha. Silaatti gaafatamee mana hidhaa deemuu qabaa waan badisaniif qabeenya badisaniif. So biyyatti gaafatamummaan hin jirre keessa jirraa jechuudha. So saniifuu amma maal godhu qaba? Qabeenyi namaa bade humniti namaa barbadooyte gartee mootummaan federaalallee duraan gartee waan Tigree tanaatu biizii godhee jennee turre amma waan Tigree fixatee jira jechuudha. Roobanii roobajuu sana biyyee isa kuchiise. Roobni sun eessa qote? Roobni gaafa kaan shawaa lixaatii maarree kana hunda roobnee jee taa'ee paarlama irratti haaseessuun. An duraan Tigreetu biizii godhee yeroo waan akkasii kompiitara fayyadamuun qabu karaa militarii ce'uu jira jeetiin gartee usee jechuudha. Roobni sun eessa qote? Waayee rooba boorana kanaaf maaliif hin roobne? Qilleensa jiisuun siistama Dubaay fayyadamne siistama Chaayinaa fayyadamne sigalee jennee akkasitti garteen hundi asirraa yes jee akkasitti olutaalee abbichuu koo abuu koo jechuu ture sun amma wayyaaneen sirraa uste so amma ummata kanaaf furmaanni maaliif hin godhamne? Ummata kanaaf furmaanni maaliif hin godhamne? Tana hunda bal'inaan akka gaariitti raasoina sheekka abbutaa yeroo hunda gandummaa amantii maarree osoo hin taane ummata jiddu galeessa godhateeti yaada isaa kennataa jechuudha. Ayyaaduma kiyyaan kennadda feetanni fudhattan feetan ganna hixan mirga keessanii jechuudha. Garuu yaadni kiyya bu'aa akka qabu sirriitti hin beekaa jechuudha. Sirriitti hin beekaa jechuudha. So saniifuu isin maaliin na gargaartan invaayitii fi sheerii kanaan na gargaartanii jechuudha. Yoo rabbi isinii laaffise. Sanu yoo isinitti ulfaate dhiisuu dandeessan rakkoon hin jiru jechuudha. So amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa jechuudha. Ummata booranaatiif dirmadhaa yaa Oromooticha. Tokkoffaa maaliin dirmatan du'aaidhaan. Mee isin hundinuu as keessa nama jiru kana rabbiin nama dhaga'uu qaba. Mee boorana kanaa rabbi rooba haa kennu. Gujiidhaa rabbi rooba haa kennu. Harargee rabbi rooba haa kennu. Baalee gammoojjii baalee sanii rabbi rooba haa kennu jaadu ayi godha. Yaa rabbii tokkicha nu dhagaye. Yaa rabbi ummata keenyaa nu roobe. Yaa rabbi ummata keenya nu dhaqqabe. Yaa rabbii haaliqa kiyya gartee bakka rakkoon jirtu hunda rakkoo nuu furii. Egaa hangana du'aayi goonee booda sagantaa keenya seenaa jechuudha. Ummata keenya. Ummanni keessi malee hin qabu yaa Oromoo. Arra osoon ati jirtu amaarri sagalee ta'uuf jira. Ilma Oromoo biyya bulchuu jirraa jechuu jirra. An akkumaan amma dura dubbadee qabsoo siyaasaa bakka jabduu san qabachuun maaliif si fayyada? Ittiin jiraachuu, ittiin sabni kee kabajamu, ittiin aadaan ta'e beekamu, ittiin seenaan kee leellifamu, ittiin boonuudhaafi.
wanni hayyuutti wareeyde qabeenyatti dhabdee itti barbadooyte itti cinqamtee bakka san masaraa mililiksan Oromoon fudhatteef ittiin ajjeefamu ittiin gadadoo bahu ittiin gartee kaan xayyaaraan ooftee kaan xayyaaraan bashannansiisu sanii fi bitee adeero ilmi keechi bulcha jechuun ilmi keesse fayyadu qaba sigale Oromoon amata shanan kana dhumuma jirtimi mee mootummaan kun iddaanuu lafatti ni dannee mootummaan kun mootummaa gartee seeraan filamee miti haa filmaata kana eenyu jennee harka dhawuu turre jechuun hundi ana dabalate filamnaan numaatu qiyaamuma rabbiitu dhufee jechuudha qiyaamuma rabbiitu dhufee jechuudha filmaanni adeemu jirammaas akka duraa attaalaleetiin kutaan hin taatu amma namni hundi wal ijaaree jira sigale akka duraa sana attaalaleetiin kaabinee ganda keessa ijaaree hin jiru jechuudha sanogii itti dhufne garra san itti dhufnu garra so mootummaan tokko silaa maal godhu qaba an paartilee siyaasaa irraan dubbadhu ammaaliif an miskiina rakkisu paartilee siyaasaa Itoophiyaa jechuun miskiina adeeroo dhugaan siima dhugaa rabbiitiin siima memma shaneen fakkeenya ABO'n poolisa qabdi fakkeenyaaf KFO'n poolisa qabdi afaanumaan teessee dubbatu oggii biiraa quuftee haasa'u malee waa Facebook irra barreessu malee poolisan qabdu amma paartii mormituu biyya namaa maaliif kabajaa qabdi ni beekta amma Ameerikaa tana qabatee jiru Ripablikaanni Dimokiraatiin waan biyya tanaa hunda qabattee Ripablikaana hidhaanii dhuun dandeessu jechuudha Itoophiyaatti akkasii miti badhaadhinni eega qabatee nam tokko badhaadhina jala dubbachuu hin danda'u poolisni khasaati manni murtii khasaati wanni hundinuu tasaati qabeenyi biyyattii khasaati jechuudha saniifuu warra gartee qaqqabee hidhaanii dhuu danda'u kanatti an gartee paartii mormituuti jeeta addunyaa fa'a wajjin wal fakkeessee gartee itti rorrisuu jechuudha itti rorrisa mootummaan maal godhu jira fakkeenya tokkoon isinii kenna Ameerikaa Teksaas kanatti magaalaa tanatti akka torniitoon dhoowwitee jechuudha gaafa san ammallee yaadadhaa eenyu Tiraampii bulchuu ture jechuudha golfii kubbaa akka dhawan kana taphachuudhaaf baallama qabaachuu ture baatii meeqa dura baallama qabaachuu ture miidiyaan dabarsuu ture kan inni ganama bararuu taa'u galgala torneetoon Teksaas buute tapha isaa san kaansil godhee bakka san dhaqee caccabaa manaa guuruu ture jechuudha hoogganaa aantummaa uummataa qabu jechuun hoogganaa paartii isaa jaalatu jechuun kana amma kaleessa OPDO'n beera kana walitti qabatteeti miliyoona meeqa dhangalaaftee kamtu kamirra qaaliidhaan dhalaa adda addaa kana fudhattee hoteela fudhattee wiskii tana qabattee cooma qabattee shaggar jaarra jettee dannasaa ooltee jechuudha booranni garuu asii dhumaa ture okay mee mootummaan akkanaa ummata okay namni akkanaa si bulcha jechuun ilma kiyyaan na bulchu jira jettee gatiin atti nama kana lakkaawwattuuf maali mee naayim nama siiduu jiru gartee farshoo qabatee bashannanu nama siiduu jiru gartee wiskii qabatee bashannanu nama sii boolaa jiru gartee wiskii qabatee dhala adda addaa tan bira kaa'ee indazaa noojee silaa Oromollee taate Amaara wajjin jooy godhaa tur jiru mee nama ilma keetti si bulchaayyee du'iga kanaaf faayidaa sii qaba sigale dhugaa walitti himnee wajjiyaana adeero ilmi keesi bulche mootummaa teenya waan nu harka seene tanaan nu harkaa ba'a maaltu nu harka seene du'aa fi gadadoo fi hidhaa malee maaltu jira sigale mee maaltu nu harka seene mee naa himime okay taan shanee fi wantiitu jaaree nama ficcisiisaa jenne ayye warra mootummaa kana 4 kiiloo baasuu deemuutu akka gaa hoolayyin gariin asirraa afaan bantutti warra 4 kiiloo nama baasuu deemu 4 kiiloo adeeroo abbaayif tursiisa abbaayif baasa sun dhimma abbaati sigale so nama jeesu kana ayyee jarasantu gartee wanni irra jaaree nama jeesisiisu jira jenne ayyee waliigalle tanarratti okay beela tanarratti bashannanuu maaltu fite natural disaster rabbirraa dhufte tana mootummaan naannoo Oromiyaa hangam takkatti qophaa'e gabaasni inni federaala gabaasaa ture maali federaalli hangam takkatti qophaa'e sigale okay tanama fixuu tanama hidhuu tamaarreedha shaneetu kana godhaa jenne ummata beelaan dhumu jiru sigale
ummata beelaan dhumu jiru ilma sharmuutu abbee as keessa ammataa kiyyaa gargaareetiin asirraa dubbachuu jiraati. Amma booda bilookiin si godhaa bee hoggina waan siireesii dubbadhu haadha teessanii maa asirraa teessanii waan hin taane hin barreessin. Ayyooniin gargaari malee kanarraan ol ba'een cittoo. Ambara dubbachuun kunuu gargaaruutti hin jira rakkoo isaanii dubbachuun kunuu adeema meeqa gargaarte jedha haadha teetitti himi deemi. Haati jedha kiskisa. Amma booda bilookiin si godhaa beekan antakkaa bilookillee naman goone hogginaan siireesii waan ummataa dubbadhu hudduu ta'e ajaasa walii qabdee taa'uun sirra jirti jechuudha. Si galee adeema meeqa gargaarte mootummaa biliyeena meeqaa kanarraa hin haasa'u jira dhama'aan ana parsinaalii anarra gaddeebisaa jechuudha. Si galee waan guddoon haasa'u jira. Si galee amma an fagaattuun kum diidam kum soddom kenna kun maal godha nam tokko nyaachisu. Ish qimaalaan waan akkanaa tanafaa wajjii waliin makamneeti gartee si galee Oromoo maareeman. An dirqamaan irra jira. Mootummaa dirqamni irra jirutti mootummaa uummanni filatee sanirraa hin dubbachuu jira. Anaafi mootummaa olii qixxee hoolaa akkanaa kanafaa jala tarreefteeti si galee opiidiyoon asii beera olii qabattee kalee shaggar jaarra jettee albaa turte si galee. Hoolaa akkanaa kana dibbee garaa dibbee akkanaa si galee nama sagaraa fi gartee soofaarra taa'u iddoo yaatu. Nuti waan fiicharaatiif mee gabaasni lafa jiru mee jechaanii jira. Bolloon booranaa dhumuu kana mootummaan naannoo mootummaan godina mootummaan aanaa mootummaan gandaa hangamti waan siyaasaa addunyaa haasa'u jira ajeema meeqa inni ta'aa dhufe. Innaashi wallaahi silaa afaan kana wali caccabsanii si galee. Mee anka maal anka hangamta wanni nan kennu maal gooti waan addunyaati. So amma isaan gartee bashannanu jiranii jechuudha. Isaan bashannanu jiran. Garuu ummata kana jiddu galeessa godhan ummata kanaan nu filate mootummaa Oromoo tanaaf hinaafan mootummaa Oromoo biyya bulchu jira ilmaan Oromoo 4 kiiloo seena kanaaf hinaafan jiyaan sigal ilmaan Oromoo zoon Oromoon dhumtuu Oromoorraan dubbanne ilmaan Oromoon zoon hidhamtuu irraan dubbanne mee kun maalo ilmaa akkamii sigale mee naa himi mee sigale mee naa himi anamma banki yozona sidu jiru osona si midhamu jiru osona si cika ilma khiyatu na barate ilma khiyya media rana ayu jira yoje bo amal qaba yoni rakkina sasan takara fure takara rakkina san dubbatin yonin daddabadde oromoti yana gargara isinin injini me buani nan isa qabu mali sigale me buani nan isa qabu mali yoni nasi dala wali qabadde ko video kuno shaggar jarre jette aja isani tana bargote qilleensa jijjirte sigale ha iyyaa khalee beera gurguddoo kana harma isaanii kana kana goosisaa oolte kana iyyaa oolee bu'aanii nan qabu maali sigale osoon ummanni kiyya dhumu jiru osoon booranni dhumu jiru haya afaan kamiin ganaa dhaqanii booranaan nu filadhaa jechuu taanamma mee maal goonee fi nu filadhaa jechuu taan gammoojjiin baalee namarraa dubbatuutu hin jirre malee akkana jirti harargeen lixaa fi baatis akkana jirti walloo akkana jirti Gujin jaa tokkoon akkana jirti. Karakaa waraanaan dhumu jirti. Karakaa shiftaa saamu jira. Sigale? Meeqooyi okay ilma kee 4 kiiloo si jira. Ilma kee Oromiyaa si bulcha. Okay maali? Faayida minish mi faayida yaa abul qalb al ghudur. Meenaa mi faayida sa? Chech bar wayyaaneen xiqqoon tumbar gaafa dura afaanin uste ilmi Tigree tokko waraqaa takkatti finnaan gootee sakandi fittiifi bararra Oromoo fi Amaarri tokko yoo waajjira waliin ol seenan ka Amaaraa san turra kabajamaa bar meenaa himi faayidummaani amma hanga ammatti eega amata 5 mootummaan kun bulchuu eegale waan gartee mootummaan kun Oromoodha lafarratti tana jiinaa lakkaa'ime. So sanifu lala kasi dhiichisaa turte jechu khale way shagga jaarre way mara lala hanga isin sigale hanga ummata Oromoo isaan tuffatan asirraa beeku qabta bar opidio jechuun diinan qabdu beekan ana opidio dhadhaaba kiyya sirriitti hin beeka laal diinan qabdu kanuma dhufeetu isi mootummaadha sigale namni tokko yoo diina qabaate sirriitti dalaga sigale sirriitti dalaga yoo diina qabaate sirriitti dalaga diina kiyya santu dhufee na buqqisayya maaliif
خدو في أصوم ما دفتي أباهم كبتة شلو مجتة أباهم ما يرجمت أصوم دفتي ويانين ديبتة كبتة شلو مجتة تما ويان يرجمت أصوم أماري خم دفيس شلو مجتة إثيوبيا جتة سانيد نمني توكيو دينن كبان نمني دينن كم نيوسي بولش خساران ثانلا أديرو لقان ستيما لقان ستيما خيتي دممو أوكي سلا أرى بريزدانتي نانو بريزدانتي نانو سني مصطفى نيسا غافا سومالين بوقاتي remember yaadadhu gaafa Mustafee qaallitiin uleedhaan nama keessatti itti fiiti ummata gartee jarri buqqise warri narraayimi warri Jabuutii afaanii kummaale Ogaadeen miti ka Soomalee buqqise san Affaar gaafa Affaar buqqise Mustafeen cee oggii bakka san dhaqu laali pirezidaantii naannoo ka ummataa dhimmamu jechuu laali haya rashimeen kiyyeessa jira enjoy godhu jira jechuu gartee maarree murat inni gabbee maal godha daqiiqaa 5 Amaara arrabseeti ganaa sabboonaa ta'a jechuu ay nama oromummaa yaadu simbummaa oromummaa irraa mul'ata sigale simbummaa oromummaa irraa mul'ata janiiti asirraa faarsee bulaan oofaa oolaa jechuu Amaara arrabsuun andeen gaddaan isiniim Amaara arrabsuun sabboonummaa miti sigale hangam takka gartee oromoo tanaa dhimmamte hangam takka ummata keetii yaaddoyte hangam takka ummata kee fayyadde eega ummanni kee gartee ati aangorra dhufte ummanni kee maal arkate takka lafa yoo naakaa jette maaltu jira hin jirtu tanaan madaalamta malee sigale tanaan madaalamta malee waa takka ilmi oromoo tokkochi taa'eef yoo oromoon dhumte yoo oromoon buqqaate yoo oromoon beeloyte waa takka faayidaa inni qabu jiru jechuu silaga oso arra wallahi wayyanen biyya san bulchu jiraate arra chance bireedu banameef sigale arra sila chance mootummaan keenya kun sila arra oso tibeexe oso namni jala lal an maduraan isni dubbat guddaanis nama isaa gadi kaayata ka isaa gadi cufti warra walii gadi kaayatti sigale matarraa gadduu eegalaa jechu dubbiin Itoophiyaa matarraa gadduu eegaltii jechu amma kuyyoo nama isaa gadii kaayyate kuniin nama isaa gadii kaayyata kuniin nama isaa gadii kaayyata kanaa gad kajiru ka akkamii asirra dhaabbattee xiinxaluu dandayuu qabdaa jechu silaa namni waa bulchuu sirri beekuu dandeettii qabaatu jiraate arra viidiyoo booranaa tana fuudhanii warra gartee addunyaa tana natural disasterii kanaaf warra jaaramee jira jechuudha. Wayyaaneen arra silaa viidiyoo tana osoo wayyaaneen biyya bulchuu jiraatte addunyaa guuturraa maallaqaan doolaaraan yiroodhaan miliyoona meeqaan itti galchiti miliyoona 100 meeqaan itti galfatti jechuudha silaa arra wayyaanee taate. Ummataan narraa beeleena gargaaraa jette hanqina doolaaraa ka isaan mudate kana sigalee miliyoona meeqa oggii kennaniif gargaarsa jedhanii hanga tokko fuutee ummata kanaan gargaartee maashina bishaan baasuun bittee fi hanqina doolaaraa kana ekonoomii keetiin cufachuu dandeessaa jechuudha. Keenya kun qamadii biyya alattiin erga jettaa'ee foon ifii nyaate wanta keessaa eeguura ilkaan keessaa eeguura qamadiin biyya alatti ergee jee qamadii biyya alatti erguun ekonomiin te hanga guddatte kagalmeessu biyyattii miti namoonni keenya irra guddaan understanding qamadii arra abiyyiin erga jee dhaadatu kana shimallisii qopheesse jeetti dhaadatu sana kagalmeessuuf addunyaadha addunyaan osoo namni miliyoona 22 beelawee jiru tanani galmeessiti itti qoflu jirti jechuudha what kind of this person jette sigale itti qoflu jirti jechuudha osoo namni beelaan dhumu jiru osoo namni asii dhumu jiru khanaan ergee way maarroon ergee way miitirkishoon erhay adeero bar dura mana keeti amansiiftala mana kee yoo mana kabajaa qabaatte ala kabajaa qabdaa bar yeroo hunda waa'ee beezii tanaan dubbadha beeziin teesi kabaju qabdi arraa maarri maaliif akkana funyaan ol qabee deema beezii teenya quba qaban beeziin teenya facaatuudha beezin teenya waliif kabajaan qabdu family mootummaa jechuun bar warruma manaa jechuu gabaabdutti mana keessa warra kabajaa waliin qabne jaarsi hanga fedhe hayyuu ta'ullee ala bahullee kabajaan qabula
أبي خبجمودا فدرال خيست أوروميا نجاته قبتي فيدو ديرك إيران أبسيف جلت بولشو قبا فيدو غرتي تولان غافي أمتا ديبسي والمان كان وان أوروميا إفجلت تنقبين وان بيزي تيغومان تنفسي جرون بوانا تقبدن جرتو فدرال خيس دايت أنتنا غالال نرى متا خنا مورانيس جلا موريتو مان هما مالف وان رفوتاو أركوف تيسن الرجودة نما خينيا بيتا وني تكا هوجيت رفتي أركمله فولا درت إنتلي يادون دندو أرك أمدي إرجن مارة إرجن أوكي هوجي أر أمني هنجس فكاتو أمي بيا خلي سجرتي برايم مينستيري بيجتي دابتي برا يرو عند جباسة من فرشو جري أوروميا ستة ليرجو خنا يا بيجو يفين كان يسني أتينا منوبلي بدا فمي أتي ما غرتي وشو أديتنا وني أتيجت توندي الدنيا غوتون قران سلالتي يا ديرو هاسويني أمة خيستي فين تكيسني جاوري سكر مجيتين كده شوتر لكي ورا سيجة جنما الرب سخنا يفرادور لكي تتكاتا جتشومان توري الرب هذا سالار أبي يسرمان كردا لكي ورا جباسة من فرشو ستي جباسو خنا جلج إيو تنراداب جبوي إفلال مني خي يكم جرايف قوات ومني خي يدوم جرا موغرتي مسوم جرايف قوات يا أديرو أن درمانية وانتك درمانية أرهر كسير أو مخن أبيتشون كن تك إتشسم فجيس يا يو دوبني خي نجاك أباتي مالي بودا دبين ديمتي وني سياسة آباو في تكري وليغل بيكن آباو في تكري وليغل تسد أو تراني بيكن ربي سرق بمال أمارا في تكري نيس وني وليغل فينجرتو جري أمانتين توكو سنقبان الله هذا أمارا كجارمي أما والقايد دي مرة فردا فدرالي جنانين نميتي مال ديبسي قالتي تدسي ورده مال ديبس اي هيرومان نو ديبو قف دبل امه تخراي خنا بو دار سانغونو هلولو جچودا بر سيستما ولولچي سويات نيمبر بان نو جچودا بر لال اما غبرس جنرال صادق اما لا سوجر سيغله جنرال صادق اما لا سوجر سيغله akkuma gartee oromo wajji nagee buufne amaara wajji nagee buufna okay jarri khuyyooma amaara fi tigreen tuyoo walii galte dhageeffadhu amaara fi tigreen tuyoo walii galte isinii oromoo osoon oromoon duutuu daansii taphatu isinii gartee duutii oromoo isin gammachiisu isinii saba keessaa gartee waa takka bootaa takka hin qabne kana jarri walii galee gadoo qaceellaan yaa adeero galaanni gaafas fuudhe sheekka abbuutu arabbi biyya san hin jiraachisin gaaf galaana gaafas yaa so wanni waliin gallee hin jirtu ummanni oromoo ummanni gartee cal jeekkatti isin laaluu kana isin jaalate isinitti hin fakkaate hoggii dhumu hoggii shiftaarra jaartanii fixxan hoggii beelaan fixxan beela isaanis addunyaa nuti qamadii ergu jirraa gargaarsan barbaannu jettanii yaa adeeroo laal wanni waan badduu as deemu jira abiyyi lal nasi mootummaan keenya beekinnas abiyyi wanni hanga ammaa biyya bulchuu jiruuf nama carraqa beeysa nama nasiiba gaarii qabu sigale akka kaabineef kaadireen isaa rayyaatu jirtuun nama carraqa beeysa garuu carraan kun deemee ni dhumata yoo ati itti fayyadamuu beekuu baatte saniifuu laal ofii gadhu arra maaltu ta'aa jira arra amaarri maal godhaa jira sigale arra hayyoonni amaara maal haasawaa jira ay nuti tikree wajji wal dhabdiin teenya wal dhabdii gartee wanniitii mitii jechuu jiranii bara amaara fi tikree walitti dhiyeessuudhaaf taphni mootummaan keenya sirriitti taphatamuu qabu jara kana adda fageessuu danda'uu qabaa beek wanni itti madura injifatamaa deemu jiru jara kana ifi wal dhoysiseeti eeltiraachi fidee nam sadi waliin rukuchiiseeti sigale geemni deemu jira beek sirna kiyya kana eenyu sirriitti narraa fudhatee xiinxaluu danda'uun barbaachisaadha amaara moo
لا لما سرنا بدأنا خلافة قدام بتخنا إنيو دوغان أونيرا ديغرو تري إنيو فدشو تري أمارمو أورومو تكرمو ولايتمو غموسمو إفتين تلوكاتا بكبيزي وان كيفو دتسن توينان الكام كنا يسد دابت إرغوتي جرى دابتشو جرامي إرغون تنجراتشو بانان الكاني دابتا أكس جيتشو Eega ergoo tana if jalaa cabsite ilkaan kee dhaabbachuu fi ilkaan kee turuun si galee very dangerous. Siyaasaan teenyamma deemtee maal godhu jirti? Tigree fi Amaara walii galchuu deemu jirti jechuudha. Mootummaan keenya bakka tana tapha dadhabuu jira jechuudha. Si galee tapha dadhabuu jira. Jara dafa geessu qabda idduu taa'uu qabda. Wanni isaanuu ifaan ifan miidiyaa irra dubbatanii nuti wanni cal jennee hasaasnuuf hin jirtu. Jarri kun walii galee taanaan. Isaanii muuxannoo qabu, isaanii lolaaf itti beeku, isaanii bakka mijjooytuu jiru, dubbilla si galee Oromiyaa keessatti gartuu kaabineen tee maal dalagu jirti, dhugaan uummata Oromoo si jala hiriirsu jirti moo uummata Oromoo si galee wanta godhu jirti tana iftiin xali beezii tee jabeeffadhu, beezii tee beelarraa eegi, beezii tee diinarraa eegi, beezii tee nageenya isii eegi. Arra dhugatti gartee laa Oromoon ilma keenya akka goonuun qabnu jetteetuma taa'u jirti malee dhugatti Oromoon qiima rakkoo keessa jirti moo jirtu. Kaabineen asii dachirraa buqqifti. Haadireen ichi hatti. Hoggi masraa beetii takka dhaqe gartee asii maallaqa malee dhimma fixachuu hin danda'an. Osoon isaan as dhaabbatanii Amaarri mataa ol qabate. Amaarri mataa ol qabatee waan fedhe dalagata Oromiyaa irratti. Amma mucaa muraasaanii yaadataa isaanii amma qabeenya harkatee waa fide kana waan inni keessa dabre way beeytaniis rakkoo inni haadireen Oromiyaa isarraan gahuu turte hagga guyyaa irratti gaafa inni jimaa fuudhee niin gurgurajee jimaa hundarra rakisheessanii jimaa hundarra biizii godhanii wanni jimaan harargeetti cabe maali mucaan kun fuudhee naggadee eegallaanii akkana walirra dalagu jirti jechuute garuu jarri ijaaramaa jira Amaarri ijaaramaa jira ijaaramee gartee if qofaa miti sabaa sablammillee hammachaa jira arra Booranaa eenyu sagalee ta'u jira osoon OBN dubbachuutti hin jirre miidiyaa naannoo Amaaraa dubbachuu jira bar Shimallis Abdiisaa ummata kanaaf filate jaamaa bar maqallee taatu ummata arra dhumu jiru kanaaf filatamee bar OBN silaachi dhaabbatee laayifii gabaasuun qabu. Isinii ol haadireen tee maal godhu jirti arra? Beera shaggar dhaquu harma gurguddaa kana poostii sii godhutti hin jirtu. Qaquufee gartee foonii fi farshoo quubsitanii injooy halkan hoteela godhaa bulta kana gabaasaan jirtu. Okkee ummata san garaan akkam jira? Beelawaan sun hoggii waan isin dalaydan tana isin laale. Ummata keessaa bahaa jirta moo ummata keessa seenaa jira? Adeeroo if qoradha. Yaa Abiy suma kadhanna yaa adeero ati malee ikamiti ummata kana yoo qabatte malee har tokko harree ati geessu hin jirtu an dhugumaan si ummata keessaa dhufte kana feetu jaaladhu feetu jibbi ummata keessaa dhufte kana yoo ka gaarii qabatte yoo tokkummaa isaanii eeyti yoo gaafii isaanii dhigeesse yoo rakkoo isaanii dhageesse qofa bakka fagoo deemuu dandeessa dhiiramee qaatu gartee xalafamee gartee naabbee qawarrijuu lafa dib tahee jechuudha. Ummata kee fedhan haa wallaaltu, fedhan haa beekan, fedhan haa bareedan, fedhan haa fokkatan, fedhan waan fedhan haa ta'an ummata keessaa dhufte. Beezii tee jabeeffadhu, beezii tee goommaa yaase taana. Bararra beezii teetiin habashaan bar Booranaa dhimmamteetii miti bar. Amaarri Boorana jaalatee siif fakkaatti siyaasatti hin dalagu jirti. Kun garuu keenya kun maal godha shaggariin jaare jeetitti dhiichisu jira jechuudha. Kun olaalaagaa osoon ummanni isaanii dhumu isaan asii dhiichisanii farshoo fi wiskii wala feeranii barqiyaamuma akkam rabbi sodaadhu namuma akkam yaaduu biyya bulchu jira. I have no idea. Magaalaa jaaruu yerootti aantu godhuu dandeessa bar. Barakkoon takka hin jiru bar. Magaalaa yeroo feete jaaruu dandeessa. Namni yoo jiraate magaalaa san keessaa jiraata bar. Nama dhumu jiru beelti beellama qabdi.
ummata dhumu jiru ummata gartee loon duraa dhumu jiru ummata lafarraa dhabamu jiru kana dhiifteeti ati magaalaan isin ijaare jettee dhiichiftaasi osoon alagaan gartee siyaasaaf jecha waan kana ol kaasee addunyaa hundatti lallabee iyyuu jiru sigale lallabee iyyuu jiru mee ati kanaan dhiichiftaa okay mee ummata kana boru eenyuutu si filata arraba lalla Baqqalaa Garbaa hanga qabu gargaaree jechu paartii mormituutii bee hanga qabu gargaaree jechu hoogganaa badhaadhinaa tokkoon garree jechu haga ammaa kagartee waan qabuun ummata kana bira dhaabbate haya hoogganaan badhaadhinaa kun boru kami Baqqalaa wajji ummata Booranaa san yaa ummata Booranaa gaafa isin rakkattan gaafa isin beeloytan ana hangaan qabuun isin bira dhaabbadde gaafa Baqqalaan jee huumaal jaa waraanatti as fuudhaa ummatatti beekhi humnaan ifilachiisuu yeroo laalamma yeroon anbar ummata hattuu nasiiban qabne ta badhaadhinaa tana qofaan argee yeroon gartee amma yeroo teknooloojiiti yeroo gartee hagooydee waraana qofaan ummata bulchuu dandeessu miti sii gartee muka jalaa nama wanta godhu jiru sigale sii gartee muka jalaa nama jeesu jiru khana gartee namni taa'ee si waraabaa jechuu adeero yeroo teknooloojiiti yeroo teknooloojii kana siyaasaa taphatta amma bar namuma gartee bakka dhabaa fi taa'u jira malee ummanni osoo wanni takka xiqqoon takka as baate hay ummata ijaarin gartanii bar adeero dhugaan sittiim wahuma dhabee taa'u jira malee meeyoo tanarra wayyaa tamtu jira jee ummanni sabbaree taa'u jira malee wannummaan xiqqoon takka ifni xiqqaan tokko as baanaan bar namni isin duubaa kutee bar soo saniifuu maal godhuu qabdi arra silaa pirezidaantiin kaabinee isaa qabatee kaadiree isaa tagaraa gurguddata cooma tana wali qabatee Boorana san keessa dhaqee dhukkee san keessa isaanii hojii taa'e asittiin isin hojii beelawa asittiin isin hojii du'a jechuun qabaa jechuudha aantummaa agarsiisu aantummaa saba sanii agarsiisu isiniif jirra waliin beeloyn amma namichi pirezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogan maal jeen ummata gartee faamiliin duraa dhumte san ilmaan keessanii jeen ilmaan duraa dhuman sigale faamiliin tiyya faamilii teessan qabeenyi kiyya qabeenya keessan qabeenyi kiyya isini jeeti ummata san idduu dhaqee gattaa'e ummanni gartee duraan boo'u jiru boo'a dhiisee hoogganaa isaanii kana fi qabu seenee jechuudha hoogganaa jechuun akka siyaasaa jechuun tabaabar adeero tabaabar shaggariin si ijaare jettee ati asii garaa guddoo agartee boorcii fi baase kana firraa buusuudhaaf olu taalta kunichi qoonqoodhaan too kunichi loon dhuman yaa adeeroo dhaabbadhaa iflaala warri biyya bulchitan dhaabbadhaa iflaala arra silaa viidiyoo tana fuutanii addunyaarra gadhiiftanii gargaarsa biliyeena meeqaan gannayxan maallaqa harkattan kana hanga tokko qofaan ummata gargaartanii kaan ekonoomii biyyaata duute tanaan cufuu dandeeysan way rabbii haaliqa kiyye tanallee fayyadamuu hin dandeeysanii yaa rabbi ala dhiiroo akkuma ummataana yaabbuleeysa qamadii biyya alatti ergine dheengadda qamadii biyya alatti ergine mee afaan kameeni gaamma nama dubbanna bar siyaasaa keessa qaaniin hin jirtu siyaasaa keessa qaanfachuun hin jirtu bar dheengadda ergitanii ni erginee hanga tuun geessuu nu gargaaraa jaansiir siyaasaa keessa bar qaaniin awoo qamadii dheengadda fudhattan sanillee nu deebisaa hin taane nuti gatiin sunillee jettanii sigale siyaasaa laal kijiba hoggii jaan keenya kun beektaa kijiba kana bar dhugaan shaffantee kijibaan guuttee oofta malee gubbaa tana hunda kijibaan hin cuftu sigale laal akkana goota as keessatti kijiba as keessa dho'isitee gubbaa tana guutuu dhugaan shaffantaa jechuudha dhugaan shaffan garuu humniti guddoon siyaasa tana dhiibdu kijiba dhugaadha sigale garuu keenya kun gartee akka jirutti kijibaan calgone waan arra miidiyaaf hojjattee boru si jalaa saaxil bahu maal bu'aa sii qaba mee maal bu'aa sii qaba yaa adeeroo rabbi sodaadha
أما دين قد قمدين إرجيج التيتي حاسوا عجائبا خن دابتي وانت أفريقيا يونيين رتكس دابتي حدتي يودلقتن fakkeenya nurraa fudhanna laal Itoophiyaa jee laala bichuun gabaasa waraqaa shimallisittii ergetana fudhatee ganda Afrikaa kana keessa kana mataa kana buusee ni cee hawaasee tan angaafa inni gartee waraqaa shimallis irraa fuudhuun beekasi akka gabaasni isaa kun gartee guyyaa lamaa sadii irraan kun so akkana cee dhaqeela ergine waa qamadii ergine Itoophiyaa irraa fakkeenya fudhadha maara irraa fakkeenya Oson juuti namni mileenni 22 bee waan amma ati haaso itu kana khasiigal meesu garte IMF fi ekonomii Itoophiyaa eenyu khaxiintalu way Itoophiyaan bar addunyaa irratti galmeeffatu hagalmeesu IMF fi dhaabbata kana jira bar ka addunyaa Itoophiyaan hangana guddatte Itoophiyaan hangana khasaarte maallaqiin Itoophiyaa hangana ta'u qaba ekonomiin Itoophiyaa hangana deemte hangana gabbuute khajuu dhaabbatoota jira bar amma ekonomii Ameerikaa tana Ameerikaan ifiitiin xalachuun dandeessu addunyaan tun heera qabdi ekonomii Ameerikaa tana Ameerikaa keessa nama meeqaa dalagaa dhabe nama meeqaa dalagaa harkate gabaasa mootummaa osoo hin taane waan lafarra jiraati warra fuudhee gartee Ameerikaa addunyaa irratti kasi galmeessuu jira jechuudha. Okay Itoophiyaan amma qamadii ergine jettee gabaasa galchite. Okay jarri atitti gabaabtu kun jara ija qabu. Jara media harkaa qabu jara gartee warrachi information qabu okay maal si galmeessa maal bu'aa qaba OBN yoo dabarsuu baatee maal bu'aa si qaba yaadeer okay Faana broadcasting dabarsuu baatee yoo addunyaan sirraan fudhan egaa Itoophiyaan tun I think addunyumaan bultina fakkaatti faarsee bultoonni waan kana waan beekannatti hin fakkaatu si gal amma ekonomii Itoophiyaa kamurteessu dhaabbataa jira jechuudha. Itoophiyaan hangana guddatti. Isiin hanga feene guddanne jechuu dandeessi. Daazan marar. Waan inni afaan hin juumi, waan abiyyi afaan hin juumiti. Gabaasa biyyoota addunyaa jira jechuudha. Hawaan kana gartee Itoophiyaan hangana guddatti, hangana beeloitti, hangana gartee roobni caamni barakkanaa dhufuu taajee warra lafa kaa'u jira jechuudha. Warra kana si galmeessa qamadii ergitee jechuudha. Kun amma maal waa takka wanni galmeessa hin jirtu jechuudha. So miidiyaa ifiin oowwisu ummatichi dhufe sanii shawwadu kun bu'aa maal qaba? Kun bu'aa maal qaba yaadeeru rabbi sodaadhu. So gabaasa jarri kun sitti ergu ka Oromiyaan kun sitti ergu qamadii san akkatti qotee bularraa isaan kaadireef kaabineen guura way beeytaa tan ati keessa dhayitee footoo kaatisa. Qamadiin sun irra guddaan Baalee irraa dhuftee haa jennu ayya. Gammoojjiin Baalee yeroo ammaa naasa'u tana maal keessa jirti? Ka bishaan kana kan dhuguun qabnee jiraame waan nyaatu dhiisi. Sigalee. Soo biyya kanarra dhaabbatte okay wanni kun gartee sadarkaa teessan gabbuusaa deema kabajamoo keenya. Sigalee. Malee ol isin oofaan deemu waa takka hijibni bu'aa hijiba reefu si himeen hijiba as keessa dhooysanii dhugaa gubbarra shaffananii. Sigalee. Amma sheekka abbuutu akkuma isaa bareeddu tana maaliin shaffane qamisa kanaan shaffane qamisa kana laalu jirta malee waan as keessa jiranii beeyta ammati akkasi sigalee garuu qamisni kun ifiin hin deemuu jechuudha anaa deemuu ni jira waan as keessa jiru qamisa kanaan deemuu jira jechuudha akkasi dhugaa shaffanteeti hijiba guddaa as keessa dhooysite oofta malee guututti hijibuma uffattee adeer namni si kofla yaa way rabbii hiyye so saniifu mootummaan keenya laal dammaqinaan biyya tana addunyaa wajji bulu jirraa jechuu caluma jee kaadireef kaabinee harkasii dhooytu ta kabajamoo siin jettu san qofaan bulutti jira amma maallaqni Itoophiyaa sharafni isaa doolaarri hangana haa ta'u jee kamurteessu jira yoo doolaara hangana gadi hin buufne takka qarshii ta'e hangana irra kishoomsine liqii siin kenninu warra juu jira jechuudha. Waan isaan si hayyaman sanitti sharafa maallaqa keetii buusu qabda jechuudha. Takka liqiin harkattu. Okay. Egaa wanni kanaa jiraatte asii kabajamoo janii jala kana harka sii dha'uun bu'aa maal qaba? Warra sanii wajjin caaltee harkamuu danda'u qabdaa jechuudha. Waan bu'aa qabaa dalaydee harkamuu qabdaa jechuudha. So waan booranaa tana addunyaatti ittiin fayyadamaa doolaara hanqina doolaara kan qabdan kanaan cufaa. Dhaqaatii ambaasaadarootaa fi ministeerrilleen deemi nu gargaara
سيجل نقرقارا qamadii dheengadda ergine nuti osoon beela'u jirru dogoggorree ergine amma nu gargaaraa jaan addunyaan qamadii kaan uummata booranaa kana qamadiin sirraa cufteeti qubachiisi jettee maallaqa guddaa si kenniti maas. Maallaqa kana ati fuuteeti ekonoomii gabbu'aa jirtu tanaan cuftaa jechuudha. Siyalee. Akkasitti dalaydi wayyaane. Osoon namni kun hin beeleen viidiyoo biyya biroo fa'aa qabattee dhayxee liqeeffatti dhayxee fuutii bar doolar. Siyalee. So sani malee ani hin karadhu cal jettee yoo teesse ati teetii nyaattee hedduu jirti ilmaan kee nyaatanii itti bashannanu jiran ati bashannanu jirti namni biroo dhumu jira ilmaan nama biroo sigal biitii Afrikaa biyya gargaarsa irratti hundooti. So tana xiinxala keessa galchitanii haadireef kaabineetee tana gabaasa isaan mana barashootii fidan kana ifumira keessatti dhiiftee dhiiroo maaltu dhugaan lafarra jirtu maali sigale osoo itti yaaddee baay'ee barbaachisaadha waa'ee nageenya irratti waa'ee qabeenya waa'ee gartee misooma irratti irra guddaa maal goota kaabineetee amanuu caala I don't know waa walii qabdan hin beeku namni kaabineen ifiyoonii fi gartee kaabinee faayidaa hin qabne taate kaabinee khasaaraa qabdu taate Oromoon bar ilmaan loon tiisuu bar aboo ati eega loon tiisuu eegalte loon dhumuu eegalanii uleen ta'e barakaan qabdu janii tiisituu ni jijjiiranii bar tiisituu looniitu ni jijjiiranii bar nama biyya bulchuu dhiisi amma fakkeenyaaf eega lamma kaafne abii goota kee kana dheeraa kee kana achi kaatte hangam takka Oromoon fayyadamtee hangam takka Oromoon miidhamtee jeen namni taa'ee iftiin xalaa jechuudha. Saniifu wanni beekuu qabdu tiisituu looniitu ni jijjiirtiin siin jee Oromoo. Tiisituu uleen faalkaan qabne ni jijjiirti nama biroo tiisa. Yoo hoggi inni tiisuu eegale loon horan nama sanitti dhiisanii jechuudha. Yoo loon dhumuu eegalan nama sanni jijjiiranii jechuudha. Uleen isaa faayidaan qabdu jechuudha. Oromoon aadaa fi saba kanaa keessaa dhalattee so waan akkana laalladhu tana gartee aadaa fi safuu saba kanallee yoo fayyadamte hedduu takka si fayyaddiin siin jaa warruma harka si hidha'u caalaa ozoon hin taane warra si qeequus dhageeffadhu. Namni biyya bulchu tokko irra guddaa nama isa faarsu caalaa nama isa qeequ dhageeffata. Ichi isaa waan adda fudhattaa jechuudha. Silaa hoogganaan Afrikaa beektaa gorsituu maqaaf qaba malee bakka gorsituu ni qaba jaansan guutuu fi malee namni gorsituu dhageeffatu hin jiru beekta. Biyya tanatti immoo warri gorsu sun hunditti gaafatamu. Osoon isin maal gorsu jirtaniiti pirezidaantiin takka piraayim ministeerri waan akkanaa balleessee rakkinni kanaa biyyarra dhufte jedhaniiti jarri heeraa fi seeraan waan buluuf jecha wal gaafatan. Sigalee so saniifu awwanniin isiniin juu ifilaalaa ummata keessaniif sagalee ta'an isiniin jaa warri sagalee taatanii mootummaan garuu deebii ifilaale. Biitti tun ganaa akkuma atuu amante sanii humnaan biyya bulchuun hin jiru ganaa filmaataan. Filmaaninis as deemu jira jechuudha. Filmaata akka amma duraa nama hunda hidhaaniitanii siistamaan keessa dabartan san waggaatti dhufu kana keessa dabaruun baay'ee ulfaatanaaf fakkaatti. Kun sheekka abbutaa abbaa dhugaa abbaa haqaati nagaan naa jiraata.